oduu teenya jalqabaatiin daa'imni waggaa 8 waraana mootummaatiin gudeedamtee ajjeefamuun dheekkamsa kaase. Simboo Biraanuu gara jabinaan waraana mootummaatiin gudeedamtee boodarra qaamni isii laafnaan fannisanii ajjeesuu AGM mirkaneeffateera. Daa'ima waggaa 8 irratti maaltu ta'e, namoonni maal jechaa jiru bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin naannoo magaalaa Adaamaatti haleellaa boombii cimaa hoteela tokko keessatti raawwatameen ajajoonni waraanaa gariin ajjeefamuun hedduun isaanii miidhamuun dhaga'ame. Teessoo Shimallis lammaffaa kan taate Adaamaa naannawa isii Bosatii haga Walancitiitti eda halkan haleellaa raawwatamuu booda hokkarri dhalachuun ibsameera. Haleellicha waraanni bilisummaa Oromoo raawwachuun akka hin oollees ibsameera. Maaltu naannawa Adaamaatti ta'e isas ni dhageessu. Oduu biraatiin dura ta'an koomishinii gamtaa Afrikaa pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afeworqii waliin mari'atan. Kooriyaa Afrikaa tan taate Eertiraan qondaaltota olaanoo simachuu irratti argamti. Bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin shamarreen Liibiyaatti ugguramtee dararamaa turte birriin 700 erga kaffalamee booda gadhiifamuun dhaga'ame. Naayimaa Jamaal turtii yeroo dheeraatiin booda harka wambadootaatii baateetti bal'inaan dhageessu. Oduu teenyaa xumuraatiin finciltoonni yookaan qabsaa'onni DRC yookaan ammoo Dr. Congo haga magaalaa guddoo to'ataniitti akka lola itti fufan beeksisan. Baha Riippaabilika Dimokiraatoo Congo magaalaa ijoo kan taate Goma kan to'atan finciltoonni Congo haga magaalaa guddoo Kinshaasaa geenyuu hin dhaabbannu jedhaniiru. Bal'inaan dhageessu akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota Anolee Global Media. Oduuf odeeffannoo keenya guyyaa irraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf ammoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenya jalqabaatiin daa'imni waggaa 8 waraana mootummaatiin gudeedamtee ajjeefamuun dheekkamsa kaase. Simboo Biraanuu gara jabinaan waraana mootummaatiin gudeedamtee boodarra ammoo qaamni isii laafnaan fannisanii ajjeesuu AGM mirkaneeffateera. Waggoota 6 darbee dhiira gudeeduu, daa'imman shamarranii gudeeduu fi ajjeesuu qaama kan godhatan humnoonni waraanaa mootummaa ammallee gocha gara jabinaa Oromiyaatti raawwatan jabeessanii itti fufanii jiru jedhame. Haaluma kanaan tibbanaas godina Shawaa Lixaa Meettaa Walqixxee ganda Roggee Eelaa keessatti daa'imni ganna 8 Simboo Biraanuu jedhamtu waraana mootummaatiin gudeedamtee ajjeefamuun ibsameera. Daa'ima tana qaamonni nageenyaa kan mootummaa erga gudeedanii booda isheen laaffachuu arganii jennaan fuudhanii mukatti geessanii fannisuun akka waan isheen of fannisteetti fakkeessuuf yaalanii jiru jedhame. Ammatti ajjeechaan Simboo Biraanuu dheekkamsa guddaa kan kaase yoo ta'u, hedduun namoota haqni Simboodhaaf jechuun gaafachuu irratti argamu. Ajjeechaaleen sababa gudeeddiitiin raawwatamu kun Oromiyaatti kan jalqabaa miti. Keessumaa kan qaama waraanaatiin raawwatamu waggaa 6 darbee daangaa darbuu irratti argama. Haaluma kana fakkaatuun ji'a 3 dura godina Gujiitti miseensi raayyaa ittisa biyyaa ilma dhiiraa waggaa 10 hin ga'in koshoroon siif kennaa kottu jedhee waamuun erga manaa baasee booda gudeedee mucaa laaffisuun manatti galchuu isin biraan ga'uun keenya ni yaadatama. Sana booda daa'imni dhiiraa Gujiitti gudeedame kun laaffatee fincaan qabachuu dadhabuun achii fuudhanii haga hawaasaatti wallaansa godhaafii turuunis kan yaadatamudha. Ilmi dhiiraa miseensa raayyaa ittisa biyyaatiin gudeedamu qondaaltonni mootummaa gurguddaan godina Gujii ragaa bahuunis yaadannoo ji'oota 3 duraati. Amma gudeeddii gara jabinaa Simboo Biraanuu irratti raawwatame kana hordofee qaamonni mootummaa deebii kennan hin argine. Haa ta'u malee mootummaan Abiyyi waraanni isaa daa'ima waggaa 8 gudeedee ajjeesaa osoo jiru, ajjeechaa kanaaf osoo hin gaddin Hindiitti warra feestivaala irratti wal ajjeeseef gadduun ibsame. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa ibsa arra baaseen Hindiitti feestivaala tokko irratti taatee mudateen lubbuu lammiilee Hindii darbeef Itoophiyaan ni gadditi
jechuun ibseera. Biyya Hindiitti feestivaala kumbii meelaa irratti taatee mudateen lubbuu lammiilee biyyattii darbeef mootummaan Itoophiyaa kan gaddu ta'uu ibseeti jira. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa ibsasaa muraasa dura baaseen Hindiitti feestivaala kumbii meelaa irratti baay'ina hirmaattootaarraa kan ka'e wal dhiibuu uumameen lubbuu lammiilee darbeetiif gadda itti dhagahame ibseeti jira. Mootummaa fi uummanni Itoophiyaa yeroo rakkinaa kanatti uummataa fi mootummaa Hindii cinaa kan dhaabbatu ta'uu ibsuun uummataa fi mootummaa biyyattiitiif jajjabina hawweeti jira mootummaan Itoophiyaa. Taatee uumame kana lubbuun namoota 15 Hindiitti yoo darbu namoonni hedduun immoo miidhaa qaamaatiif saaxilamuu ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa beeksiseera. Kana ture mootummaan Itoophiyaa bulchaa jiru. Isa waraanni isaa lubbuu daa'ima waggaa 8 gudeedee ajjeesaa jiru gadduu dhiisee ormaaf gadduu ibsu. Oduu itti aanuun naannoo magaalaa Adaamaatti haleellaa boombii cimaa hoteela tokko keessatti raawwatameen ajajoonni waraanaa gariin ajjeefamuun hedduun miidhamuun dhagahame. Teessoo Shimallis lammaffaa kan taate Adaamaa naannawa isii Boosatii haga Walancitiitti eda halkan haleellaa raawwatameen hokkarri dhalachuun ibsameera. Haleellaa boombii kanas waraanni bilisummaa Oromoo raawwachuu danda'a jedhameera. Haaluma kanaan guyyaa kaleessaa jechuun ammajjii 30,2025 baha Shaggar aanaa Bosat bulchiinsa magaalaa Booleetti galgala naannoo sa'aatii takkaaf daqiiqaa 20 irratti hoteela Kooket kan jedhamu keessatti hoggantoonni waraanaa osoo marii godhaa jiranii boombii irratti darbatameen haleelamuun kaan ajjeefamanii hedduu miidhamanii jiraachuun ibsameera. Haleellaa boombii kana qaamni raawwate ammatti anaatu haleellicha raawwate jechuudha baatus haleellicha tarii waraanni bilisummaa Oromoo naannicha jiru raawwachuu mala jedhameera. Haleellaa sana hordofee guutummaatti halkan edaa haga Walancitiitti jeequmsi akka ture odeeffannoon AGM argate ni mirkaneessa. Haleellaa boombii sanaan namoonni miidhaman hospitaala Adaamaa kan geeffaman yoo ta'u meeqa akka du'an haga ammatti odeeffannoon bahees hin jiru. Ka'umsi haleellaa kana ajajoonni waraanaa akkaataa itti waboo naannawa sana jiru dhabamsiisan irratti osoo marii godhaa jiranii isaan mudate jedhame. Haleellaa ajajoota waraanaa irratti eda raawwatame kana ilaalchisee gama raayyaa ittisa biyyaatiinis ta'ee mootummaan akka mootummaatti deebii laate hin qabu. Waggaa 6 guutuu wal waraanaa kan jiran waraanni bilisummaa Oromootii fi raayyaan ittisa biyyaa Oromiyaatti waraana gaggeessuu itti fufaniiru. Waraana kana keessatti haleellaawwan tasa raawwatamanis miidhaa geessisuu fi du'aatii geessisuu itti fufaniiru. Oduu biraatiin dura ta'an Koomishinii Gamtaa Afrikaa Pireezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afeworqii waliin mari'ate. Kooriyaa Afrikaa tan taate Eertiraan qondaaltota olaanoo simachaa jirti jedhame. Dura ta'an Koomishinii Gamtaa Afrikaa Musaa Faki Muhammad Pireezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afeworqii waliin Asmaraatti mari'achuu ministeerri dhimma alaa Eertiraa Yemaanee Gabramasqal beeksisaniiru. Yemaaneen ibsa baasaniin mariin gaggeessitoota lamaanii rakkoo ardittii keessatti mudachaa jiruu fi karoora fuula duraa irratti kan fuulleeffatedha jedhan. Misoomni Afrikaa sababa rakkoo nageenyaatii fi tasgabbiitiin danqamaa jiraachuu kan dubbatan Yemaanee Gabramasqal rakkooleen keessootii fi giddugaltummaan qaama alaa jiraachuu itti dabaluun Yemaaneen katabeera. Yemaaneen waan jarri waliin mari'ate kataban. Biyyoonni miseensa dhaabbatichaa buusii maallaqaa waggaa kaffaluu dhabuun dhaabbatichi ga'umsa isaa sanaan akka hin hojjanne taasisaa jiraachuus Musaa Faki Muhammad eeree jira jedhe. Yemaanee Gabramasqal walitti bu'iinsa hedduu biyyoota keessatti mudatuu fi biyyoota lama gidduutti mudatu shororkeessummaa fi Afrikaa marii idil addunyaa keessaa fo'amuun hojii dhaabbatichaa danquu Yemaaneen ereeti jira. Rakkoo kana furuudhaaf Eertiraan gahee olaanaa akka taphattu Faki Muhammad gaafatee jira jedhe Yemaaneen. Rakkoon Afrikaa Afrikaanotumaan furamuun barbaachisaa ta'uu eeruun kan qabeenya Afrikaa qabeenya addunyaa akka 60 ta'u giddugaltummaa qaama alaa tooftaa adda addaatiin godhamuun saamamaa jiraachuu Isaayyaas Afeworqii dubbatee jiraachuus Yemaaneen Gabramasqal barreesseera. Misoomni itti fufaa fi badhaadhinni nageenya malee akka hin milkoofne Isaayyaas dubbatee jira jedha Yemaaneen. Waggoota 30 lakkoofsi uummata Eertiraa meeqa akka ta'e, Eertiraan barnoota maalirra akka jirtu, Eertiraan paarlaamaa malee akka haftee fi heera malee akka haftee ni beekama. Nama kanaatu waa'ee guddina Afrikaa
haasa'uu irratti argama. Oduu biraatiin shamarree Liibiyaatti ugguramtee dararamaa turte birriin 700,000 kaffalamee gadhiifamuun dhaga'ame. Na'imaa Jamaal turtii yeroo dheeraatiin booda harka wambadootaatii ba'uu mirkaneessiteetti. Shamarreen Oromoo baatii 8 dura barumsa adda kuttee jireenya caaluuf magaalaa Shaashamannee irraa ka'uun godaansarra osoo jirtu Liibiyaatti hidhattootaan butamtee dararaan irratti raawwatamaa ture. Na'imaa Jamaal birriin 700,000 erga kaffalamee booda gadhiifamte. Hidhattoonni ishee ugguran doolaara 6,000 yookaan birrii Itoophiyaa 750 kaffaltan malee kanaan achi suuraa reeffa ishee isiniif ergina jechuudhaan viidiyoo ergaa maatii doorsisaa turaniiru. Maatiinis maallaqa gaafatame kaffaluun akka itti cimu himuun birmannaa gaafatanii turuun kan yaadatamudha. Sana booda maallaqni kun walitti guurame Na'imaan hiikamuu ishee mirkaneessiteetti. Erga harka wambadootaatii baatee booda turtii BBC Afaan Oromoo waliin taasiftee Na'imaan lammiileen Itoophiyaa ishee waliin kan ugguraman baay'ee ta'uu eerteetti. Ishee fi kaan muraasni kaffalamee fi qofti gadhiifamanii jette Na'imaan. Mudannoo ishee hidhaa keessa dabarte yeroo himtu baay'ee tokko ulfaataadha. Reebichi beelaa fi wanta baay'eetu jira jetti. Nyaanni hin jiru guyyaatti si'a tokko qofa nyaanna jetteetti. Waggaa darbee barnoota kutaa 11ffaa adda kuttee gara Liibiyaatti deemuu kan yaadattu aadde Na'imaan wantaan keessa darbe yoo yaadadhu hedduun gaddaa jetteetti. Itti dabaluudhaanis namoonni osoo biyya isaanii keessa ta'anii irra wayyaadha. Hiriyoonni koo karaa irratti du'aniiru jette Na'imaan. Ji'a 8 dura gara Liibiyaatti qajeeltee achitti wambadoota harka buute. Na'imaan erga harka wambadoota Liibiyaa buutee hedduu tumamaa turteetti. Viidiyoo fi suuraan isii keessumaa viidiyoon osoo tumamtuu agarsiisu miidiyaa hawaasaa gubbatti bal'inaanis qoodameera. Tiwutarii yookaan X gubbatti viidiyoon isii qoodame akka idil addunyaatti rifaatuu uumeera. Lammiileen Itoophiyaatis ta'ee Afrikaanonni Liibiyaatti maal akka isaan mudachaa jiru viidiyoon Na'imaa ragaadha jedhu. Dhaabbilee mirga namoomaatiif falman dhimmicharratti yaada laachaa turan. Oduu teenya xumuraatiin finciltoonni yookaan qabsaa'onni DRC yookaan ammoo Dr. Congo haga magaalaa guddoo to'ataniitti akka lola itti fufan beeksisan. Baha Riippaabilika Dimokiraatawaa Koongootti magaalaa ijoo kan taate Goomaa kan to'atan finciltoonni Congo magaalaa guddoo biyyattii Kinshaasaa hanga to'ataniitti waraana akka itti fufan ibsaniiru. M23 dabalatee gamtaa finciltoota kan dursan Koornii Naangaa akka jedhanitti galmi isaanii dhuma mootummaa pirezidaantii Feeliksii kuffisuudha jedhaniiru. Sadarkaa idil addunyaatti waamichi dhukaasa dhaabuu taasifamullee finciltoonni Ruwaandaadhaan deeggaraman garuu bahatti magaalaa guddoo lammaffaa fi kan albuudaan badhaate Bukaa'uu to'achuudhaaf imalaa jiru. Goomaan erga harka finciltootaa galtee booda pirezidaantiin biyyattii karaa TV'tiin haasaa jabaa taasisaniin deebii cimaa fi qindaa'aa kennuudhaan deebisanii naannicha yookaan Goomaa harka finciltootaatii baasuudhaaf hojjetaa jirra jedhaniiru. Waan tokko mirkanaa'aa ta'uu qabdu. DRC'n yookaan Kongoon akka salphaatti harka hin kennitu. Ni lollaa ni injifannaa jechuun roobii galgala dubbataniiru. Waraana tibbana Goomaatti mudate namoonni 500 ta'an qe'ee isaaniirraa buqqa'aniiru. Rakkoon namoomaa duraanuu ture akka cimu taasisuu dhaabbanni biyyoota gamtoomanii ibseera. Hoogganaan finciltoota Naangaan bulchitoota haaraa Goomaa ta'uu isaanii gaazexeessitootatti himuudhaan itti gaafatamummaa fudhachuun akka hojjetan kamisa kaleessaa beeksisaniiru. Erga torbaan dabre keessa waraanni cimaa dhufe as magaalattii keessatti dhiyeessiin ibsaa fi bishaanii adda cituun irrinni nyaataa mudachuun gabaafameera. Imala bilisummaa hanga Kinshaasaa jiru itti fufna jechuun dursaan finciltoota yookaan dursaan qabsaa'ota DRC dhaadataniiru. Afrikaatti wal waraansi jabaatee itti fufeera. Ammaaf kan qabanne kanuma yeroo gaarii.